shanii ol akkas Ame tu. naannoo kanatti tilmaama. Maashaallah turtii waggaa 8 booda wal arguu kenna. Bahasa dia. Jala tarabi baati 8. Karabicho itule jawabuda gadode bau fira otakiti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harka fuune daawwattoota fi kabajamtoota keenya akkam jirtan nagaa keessanii nageenyi keenya bakkuma jirtanis isin haa qaqqabu isiniin jecha amma jechuudha akka carraa ta'eeti karaa Ajman deemnee turre dubriiwwan tiyyaa dubbisuudhaaf garas deemee ture akka carraa ta'e immoo haalli hoggaachi deemuus isin viidiyoo maruu hin dandeenye amma immoo viidiyoo bareedaa isaa maaliif akka deemaa jirru eessa akka jirru immoo wajjimaan laallaa jechuudha. Ajman irraa kaanetiin chaarjaa keessa qaxxaamurree amma as Dubai geenye jira waan hundaafuu seennee maal akka as jiru wajjimaan daawwannaan wajjimaan affeerraa kiyya akkana jira jechuudha. Hedduu miidhagaadha, hedduu namatti tola. Hundaafuu mee walumaan laalla seenneetti maaltu keessa akka jiruu fi maal akka fakkaatu wajjimaan laallaan wajjin turaan immoo affeerraa keenya isin jenna. Kanaaf keessuma seennee wajjin laalla wajjin tura. Kana fakkaataa jechuudha.
Korang. Oke, daawwattoota fi kabajamtoota keenya amma keessatti argamnu eessatti argamna sir? Maali reestooraantii? Duukam reestooraantiitti argamna. Kanaafuu daawwattoota fi kabajamtoota keenya akkuma argitan jechuudha. Asitti kan argitan dubricha kiyya asitti argitu. Abubakar Amaan yookiin Shee Amaantu asitti argama. Itti aanee isa immoo maqaa isaa hin dagadhe. Abdullakimi. Asumaan Seifaddiin asiin asitti argama. Durbicha kiyya asitti argitanii. Ganna karuu asiin kaasitti argitan Abbaas asitti argitanii jechuudha. Walumaa gala keessatti argamnu akkana jechuudha, akkana jira. Muuziqaan kun illee silaa koopiraayita ibsina. Daawwattoota kiyya afaan dhagaatiin na guggube akkuma argitan jechuudha, akkatti argitanii. Keessatti argamnu magaalaa Dubaayitti argamna jechuudha. Dubaayitti argamna. Wayyo wade. Afaan irraa usuuf akkana na godhe. Akkuma argitan jechuudha daawwattoota keenya. Nanti deebisee malee. Wayyo. Akkuma argitan jechuudha daawwattoota fi kabajamtoota keenya kana fakkaata jechuudha. Affeerra kun jechuudha kan itti argamnu Dukaam reestooraantiitti argamna. Akkuma argitanii ana qofatu gubataa hojjetillee gubadhu. Akkana fakkaata jechuudha. Nyaatichi baay'ee bareedaadha. Akkuma argitan. Daawwattoota keenya. Dubai jechuudha, magaalaa Dubaayitti. Dukaam reestooraantiin kana fakkaataa hedduu miidhagaadha, hedduu namatti tola. Akkuma argitan jechuudha. Akkuma argitan. Dukaam reestooraanti. Daawwattoota waan jaalatan dhageessanii miti. Ati viidiyoo qofa marii naan jaan hin nyaatiniiti. Kanaafuu akka carraa ta'e harka bitaa waan nyaataa jiru itti fakkaatiin mirgaan nyaataa jira. Dagattanii jechuudha. Abbaa biyyaa akkuma argitan abbaan biyyaa akkana fakkaatu. Nusilaa akka silaa abbaa biyyaa hin taane. Abbaatu maal jettan? Abbaatu maal jettan? Abbaa biyyaa taane? Maashaallah namatti tola. Ayyee. Amma nyaata jirra waan ta'eef haa ta'u baay'ee. Kun abbaan biyyaa jira. Kun warra abbaa biyyaa kun hubannee. Warra abbaa biyyaa kanneen. Uummanni na jalaa fixee jiraachaa waabbo.
Jalan. Tinggal bayi dengan video. Ada kan lebih. Daawwattoota fi kabajamtoota keenya Itoophiyaa keessatti viidiyoo maruun sirriitti nutti hin tolle ture muuziqaa fi waan garaagaraa waan jiruuf kanaaf akkuma nama biratti argitan dubriiwwan koo nama biratti argitanii Abubakar asin immoo Mahamadiin agartanii mee asuma waan jettan maaltu sitti dhaga'e? Gammannee raaba galagaan dhuftee Sagalee ol fuudhe ayyee baay'ee gammannee irraa nuti tolee irraa wal arguu kennaa fi yeroo turtii waggaa dheeraa booda rabbi wal nu garsiisee alhamdulillahi rabbil aalamiin galata rabbiif galchinaa. Biyaansi waggaa meeqa naaf osoo wal argin? Osoo waliin argin yoo xiqqaate waggaa 15 ol hin taane. Waggaa 15 ol akkas. Hammee ta'u? Naannoo kanatti tilmaama. Maashaallah turtii waggaa 8 booda wal arguu kenna. Baatii 8. Galata rabbi baatii 8. Kanaaf Yaa muraasa booda Adaamaa hojii turre amma alhamdulillah rabbil aalamiin Dubaayitti illee fide rabbi nu agarsiise. Hawwiitiin rabbi nu guute taphachaan turre itti dhufu jirra inshaallah. Ayyee daawwattoota fi kabajamtoota keenya gammachuu guddatu nutti dhagama. Kanaafuyyuu isa jechuudha waggaa 15 akkana hin caallayyuu. Biyaansi waggaa 10.
kudhan akkana yeroo dheeraa ture. Kanaaf gammachuu guddaadhaan natti dhagahame gara kiyyatti. Bakki itti argamnu kun immoo maal jettanii sila maqaa isaa? Dubaay Duukam. Duukam reestooraantitti argamna jechuudha magaalaa Dubaay keessatti. Kanaaf daawwattoota fi kabajamtoota keenya yeroo dheeraa qabna. Of durattis waan babbareedaa qabadhee isiniif dhufa. Isaanis na bira jiranii. Of duratti maal akka hojjennu immoo wajjin mari'annaa turtiin keessan wajjin haa ta'u isiniin jedhaan. Galatooma isinillee affeerraa bareeda ture hedduu galatooma nama jazaa kafalu rabbina haa taasisu anas isinillee rabbi jazaa isin haa kafalu hin jedha. Kana fakkaata. Kanaaf daawwattoota fi kabajamtoota keenya warreen Dubaay magaalaa Dubaay keessa jirtanii fi warreen walumaa gala Abu Dhabi Imaaraat keessa warri jirtan jechuudha mana nyaataa Duukam reestooraantii jedhu turre. Kanaaf hiriyoota kiyyaa fi dobriiwwan kiyya wajjin jechuudha. Kanaaf galatooma ulfaadhaa isiniin jenna turtii gaariin wajjin haa ta'u subscribe like share gochuu hin dagatinaa. Bye. Rabichoo ittulee jawaabuudha gadoodee bahuuf irra.